Ashama harka fuunee yooyyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jecha amma sirra deebinee bakka jirtanitti fayyaaf nageenyi isin irraan fagaatin isiniin jecha guyyaa har'aa qophii haarawaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Egaa mata dureen qophii kanas abuura seeneffamaa jedha. Manguddoo seenaa guddoo qaban tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Manguddoon kun nama akkamiitii kan jedhu egaa qophii kanarraa ni dhageettu namni hanga xumuraa nu wajjin ture manguddoo kanaa wal bartanii egaa viidiyoo kana namoonni jaallattan hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jedha. Gama biraatiinis namoonni chaanaalii kana sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Manguddoo kanaa wal isin barsiisaa. Kutaan tokkoffaan akka armaan gadii kanatti dhiyaata. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa guyyaa har'aa keessummaa seenaa guddaa qaban tokkoon wal isin barsiifnaa. Egaa keessummaan kun maqaa isaanii nutti himatanii bara dhalootaa nutti himanii iddoo dhalootaa nutti himanii sana booda gaafilee wal faana gaafilee muraasa isaan gaafannaa. Mee maqaan keessan eenyu barri dhalootaa keessan eenyu jenna jalqaba maqaa keessanirraa kaasaatti nutti hima. Maqaan kiyya Guddattuu Kaawwati. Maqaan keessan bara meeqa dhalattan? Bara Jaanooyi dhufee bade keessa. Akka bareedduun Oromoo yeroo sanatti bareedduu Afrikaa jedhamuudha. Suuraan isaanii sadarkaa idil-addunyaatti beekamu Ayya Guddattuun jedhanitti bara dhaloota isaanii bara sirna Sillaasee yeroo ta'u bara sirna Haayile Sillaasee keessatti Oromoon maqaa isaatiin hacuucamaa akka turee fi ajjeefamaa akka ture yeroo sanatti loon tiksuu irratti kan xiyyeeffatanii fi jireenya isaanis looniin kan bu'uura godhate akka ta'e seenaa isaanii kana keessatti ibsuuf yaalaniiru. Akkasumas iddoo dhaloota isaanii akka ittaanutti nuuf ibsanii jiru. Godina Arsii Lixaa magaalaa Aanaa Nageellee Arsii ganda Raafuu Argisaatti rakkoo Ayyee bareedaa iddoo dhalootaa nutti himtanii tanii gaafiin nu deebinee isin gaafannu Ayya Guddattuun yeroo jalqaba gara miidiyaa dhufanii bareedina kanaan addunyaatti beeksifaman hanga biyya Jaarmaan fa'aa Awurooppaa fa'aa suuraan keessattuu deebiin mallaqa illee ittiin argatee of beeksisee Itoophiyaa illee beeksiftanii turtanii Oromiyaan illee akka itti maqaa keessaniin beekamte quba qabna. Seenaa kan akkamiin yaadattan bara sanii mee akkamitti faranjii sanii wal qunnamtanii? Faranjiin horatee namoota. Antiseeloonii. Birrii lamaan hafinna addeessee lewwan seennaa. Birrii lamaan san fudhatu torbaan lamaan kaanii yoo deebi'anii na hin dhabanii ani bu'uu hin dandeenye bubbulanii deebi'anii yoo na soqaan jalaa. Waggaa meeqa booda isin arganii amma jalqaba faranjiin sun? Waggaa gara lamaaf sadii geenne biyya kana galee ani. Yookaan mootiin nu garaa obboleessi keenya kan mootiin nu garaa biyya fide haati tiyya fuutee odaa moofaa keessa keette achi hattuunni na jalaa ciccire mee fotoo kiyya fayyada hojii kenne naafe waayyoo jenna mee achi dhaqii qodaa moofaa. Suuraan kun kan bara saniiti jechuudha. Suuraan kun kan bara. Yoo isa waggaa meeqa ta'e amma suuraa kana erga kaatanii waggaa meeqa? Tureera. Tureera. Turtanii tan gara waggaa 50 ta'u? Inta. 50 ol hin ta'a jecha. Malee namqa. Suuraa kana namni baay'een gaazexeessituun takka inumaa mallaqa guddaan itti argatte jedhanii waan san quba qabdanii gaazexeessituu televezyiinii Itoophiyaa. Turizimii Addis Ababa kassaseenyu warra Asaffaa Guyyaa. Kuba shanii naa kennanii ofirraa na ari'anii galata isaan birrii naa kennan jedhee ani itti deeminaan nyaata aadaa godhee aanaa Oromoo naqee deemina ayyaana isaanii kahee. Akka Ayya Guddattuu kaa'oo seeneffama isaaniitiin of himanitti biyya kiyyaa fi aadaa kiyyaa sadarkaa idil-addunyaatti beeksisuun ittiin boona kan jedhan manguddoon kun yeroo sanii kaasee hanga har'aatti dhangala'insa turistootaa hanga humna kootii taasiseera jechuudhaan amaneechuudhaan dubbatan. Haa ta'u malee komii hedduu qabaadhus yeroo adda addaatti qaamonni biyya keessaa falaa badhaasotaa fi sirna beekamtii maqaa kiyyaan geggeessaa turanis faayidaan ammalu ofii isaaniitiif oolchataa turan jechuudhaan dubbataniiru. Waggoota hedduuf uwwisa miidiyaa argachuu miti namni eessa jiraa kiyya beeku hin argamne kan jedhan ani biyyaa fi saba kiyyaaf waan olitti hin gaabbu jechuudhaan badhaasa isaanii argataa turanittis hedduu gammadanii jiran. Gama biraatiinis badhaasota keessaa hedduu kan na gammachiisuu fi ittiin boonu jedhan
qindoomina mootummaa naannoo Oromiyaa fi Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatiin yeroo dhiyootti naaf kenname jechuudhaan dubbataniiru. Ayya guddattuun akka jedhanitti lafa dhaloota isaanii kan taate Finfinnee irraa kiiloomeetira 225 fagaattee kan argamtu bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii keessatti kallattii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaa'een lafti akka naaf kennamu natti himamee ture jetti. Haa ta'u malee bulchiinsi magaalaa yeroo sanii lafa kana naa osoo hin kennine hafuudhaan hedduu akkan komadhu na taasisa jechuudhaan komii isaanii akka armaan gaditti nuuf himaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa irraallee badhaafamuu keessan quba qabna waggaa 2 dura bara 2013 dongoruu badhaasa maal isin badhaasa yeroo san? Lafa sii kennina jedhanii na waamanii Shaashamannee kaaree 260 jedhanii achi waadaa galanii irra dhaabaa jennaan jedhanii calbaasanii hin gurguranne. Eenyutu isin jalaa gurgurate? Eenyutu isin badhaase lafa sana? Dhibba yeroo san hojjetaan asii. Magaalaa Nageellee Arsii keessatti badhaafamtanii lafa kaaree asitti bakka dur firdi beeti isa taafa karaa afaanii karaa kun Shaashamannee dabarsa afaaniin jedhu firdi beetiin dur achiin naa kennan. Mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deemanii jalbaasin abbaa qabeenyaa soqanii gurgurata odoo maqaa kiyyannaa qayyaraa. Aga himattan kana manni murtii maal isinii murteesse? Yaa humnaan mana murtii. Inna hin deemne komii dhiyeeffataa turtan. Bakkanne. Yeroo san kallattiin isinii kaa'e mootummaa naannoo Oromiyaatti badhaasa akka lafallee argattaniif kallattii isinii kaa'emee? Yoo sanii makaanii deebanii bareedanii jijjiiranii. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Namni guddichi beekatu ta'eera. Mee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis maal isin badhaase gaafsan harka isaatti? 25 waancaa. Geeba argattaniittan 25. Wannoo oduu illee bira jira. Kun kaa'ama fide kanaayyuu. Kun Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatitti isin badhaase. Kana koomishinii. Isaanuma na badhaase. Sanis guyyaa basaan galee. Gaafsan badhaasa baay'ee argatan jechuudha. Waan 3 birriidhaan. Birriin alatti illee. Maal deeban waadaa isin galan qabu warri Koomishinii Tuurizimii Oromiyaa sana mallaqa kana alatti. Hangaafanne. Ayya guddattu amma bareedduu Oromiyaa jaarraa walakkaa jaarraa tokko olii dura bareedduu Oromiyaa jedhamtanii maqaan keessan miidiyaalee hedduun kaafamaa ture. Miidiyaan TV isin barbaadee gaafii isin gaafataa ture bara dhalootaa keessan seenaa jireenyaa keessan mee jireenyi keessan durii maal fakkaata kan ammaa itti dhufna ka durii sun maal fakkaata akkaataan uummanni Oromoo yeroo aadaa isaatti kunuunfatu? Ka durii misha. Maal fa'aa mee misha maaliin ammarraa adda ta'a? Wama hojjetantu namaa barakata. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa qophiin sagantaa abuura seeneffamaa jedhu kutaan tokkoffaan seenaa Ayyoo Guddattuu irratti bu'uura godhachuun isinii dhiyeessine kanan gammaa hordoftanii fi dhageeffatan kana kutaa lammaffaa isaa kan qabannee isinii dhiyaannu ta'a. Namoonni chaanaalii kana sabiskiraabiin goone sabiskiraab akka gootan affeeramtaniitu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa abuura seeneffamaa jennee qophii kana kan dhiyeessines waa malee miti. Egaa Oromiyaan dachee seena qabeettii fi hayyoota hedduun badhaafamte kan garuu ija addunyaa jalaa dhokattee jaarrota hedduu lakkoofsiifteedha. Nutis chaanaalii keenyaaf kanuma bu'uura godhachuudhaan sagantaalee hedduu kan isinii dhiyeessaa jirruu fi isinii dhiyeessuudhaaf karoora guddaa qabanneedha. Namoonni chaanaaliin kunaa guddatu jettan arjoomas karaa supperchaatiidhaan nu taasisuun gara fuulduratti kaameraa bitachuudhaan qophii abuura seeneffamaa kennaan godinaalee Oromiyaa hunda abuuruudhaan seeneffama adda addaa kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gara fuulduratti chaanaalonni gurguddoon abuura seeneffamaa fi hayyoota Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti uwwisaalee miidiyaa jalaa dhokatan kan qabannee isinii dhiyaannu ta'a. Kanaafuu chaanaalii kana guddisuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Qophii abuura seeneffamaa kutaa lammaffaa Ayyoo Guddattuu kan qabannee isinii dhiyaannu ta'a. Hanga xumuratti waan nu hordofaa turtaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Waardiyyaan seenuu na dhoggitee ofirraa gara galee mana firaatitti galee midhaan saachiin nyaatanii